Akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo dhimma waraana baha giddu galeessaa ammayyuu itti fufee jiru irratti odeeffannoo waa'ee addumatti waraana Ameerikaa fi baasii isheen baasaa jirtu waraana kana irratti odeeffannoo kana dura simbiraan hin geenye har'a simbiraan gahuu barbaanne. Addunyaa irratti humna waraanaa guddaa kan qabdu Ameerikaan kallattiidhaan waraana baha giddu galeessaa kana keessatti hirmaataa jirti. Ji'a tokko dura Israa'el fi Ameerikaan waltaanii Iraan irratti gaafa waraana bananii kaasee haga ammaatti addumatti Ameerikaan waraana kana irratti baasii hagam baastee jirti hagamma ji'a lammaffaa waraana kana irratti kan jedhu mee qabxiilee tokko tokko ilaallu. Sana booda immoo waraana kana dura Ameerikaan biyyoota kaan keessatti gaggeessite waggoota 20 dura Iraaq keessatti Iraan keessatti yeroo weerara bantee sana wal qabsiisnee kan Iraan kana maaltu adda godhaa kan jedhu ilaalla. Ministeera ittisaa Ameerikaa dabalatee ragaaleen garaagaraa akka agarsiisanitti Ameerikaan gaafa jalqaba Iraan irratti waraana banturraa kaastee hagammaatti doolaara biliyoona hedduun kan lakkaa'amu baasii akka gootedha kan gabaafamaa jiru. Keessumaa ragaanii Center for Strategic International Studies kan jedhamu dhaabbata Ameerikaa akkaan beekamaadha. Qorannoowwan waraanaa akkasumas baasii waraanaa ilaalchisee waa'ee waraana irratti istiraatejii yookiin tarsiimoo waraana irratti qorannoo ciccimaa gaggeessuudhaan kan beekamu. Dhaabbanni kun Ameerikaan torban jalqabaa waraanichaa irratti guyyoota 6 keessatti doolaara biliyoona 11.6 akka baaste fi sanallee ministeerri ittisaa Ameerikaa yookiin immoo Pentagon mana maree biyyattiitiif gabaasa godheera. Kanaaf waraanni kun erga eegalee guyyoota 6 jalqabaa keessatti Ameerikaan baasii guddaa akka isheen baaste dhaabbanni kun agarsiisa. Gabaasaaleen biroo immoo kanneen akka The Guardian fa'aa akka gabaasanitti Ameerikaan torban jalqabaa qofaatti doolaara biliyoona 12 ol akka isheen baaste gabaasaaleen kan agarsiisan jiru. Kanas ta'e sana garuu giddu galeessan Ameerikaan guyyoota 6 yookaan 7 jalqabaa irratti gaafa Iraan irratti waraana bantu doolaara biliyoona 10 hanga biliyoona 12.5 akka baastedha ragaaleen kan agarsiisan jechuudha. Waraana Ameerikaan addatti maaliif baasii guddaa amma kana baasti kan jedhu yoo ilaalle keessumaa guyyoota jalqabaa waraanni kun itti gaggeeffame addatti yoo ilaalle misaayilonni isheen fayyadamte misaayilota akkaan qaalii ta'anidha. Addumatti immoo misaayilli Tomahawk jedhamu tokkoonsaa doolaara miliyoona 3.5dha. Kanaaf Ameerikaan misaayilota kana dhibbaan lakkaa'aman gara Iraanitti dhukaasteetti. Sababni isaa maali yoo jenne Iraanii sirna ittisaa ishee dadhabsiisuudhaaf akkasumas immoo wiirtuuwwan waraanaa wiirtuuwwan ajajaa qondaalonni Iraan keessa ta'anii waraana kana ajajan mancaasuudhaa fi misaayila kana fayyadamuun dirqamatti ta'a ture. Kanaaf misaayilota kana eessarraa dhukaasti. Qilleensa irraas ta'uu danda'a akkasuma immoo humna galaanaa ishii keessumaa doonii waraanaa guddichi Abrahaam Lincoln naannoo baha giddu galeessatti ergee imalee ji'oota lakkoofsiira waan ta'eef dooniiwwan kana fayyadamuudhaan yookiin immoo akkasumas xayyaarota waraanaa ishee fayyadamuudhaan misaayilota kana fageenya irraa kan dhukaasaa turte. Kanaaf standoff waar inni jedhamu fageenya irra dhaabbatanii itti dhukaasuun sun baasii guddaa ishee baasiseera jechuudha. Torban jalqabaa waraana sanaa booda erga qilleensi Iraan dadhabee sirni ittisaan isaanii erga rukutame akkasuma immoo humni galaanaa Iraan erga dadhabee booda gara maalitti ceete Ameerikaanii gara xayyaarota waraanaa kallattiidhaan bobbaastee fayyadamu akkasumas immoo drooniiwwan helikopteroota fayyadamuudhaan Iraan irratti haleellaa gaggeessuu jalqabde. Kanaaf baasiin Ameerikaan torban jalqabaatti baaste baasii biliyoona lakkaa'amu ta'ullee garuu akka torbanni jalqabaa sanan akka hin taane ragaaleen ni agarsiisu. Torban lammaffaa torban sadaffaa waraanichi erga eegalee ji'atti baasiin guyyaan bahaa turusini xiqqoo hir'ataa deemullee garuu ammayyuu guyyaatti giddu galeessan gara doolaara 350 olitti shalagamuudha kan isheen baasaa jirtu jechuudha. Miliyoona 350 average immoo giddu galeessan kan isheen baasaa jirtu. Kanaaf egaa torban lammaffaa torban sadaffaa waraanni gaafa ji'a tokko seenu akkasumas immoo ji'a tokko ol gaafa ta'u guyyaatti baasiin isheen baastu akka torban jalqabaa waraana sana ta'uu baatullee ammayyuu garuu Ameerikaan guyyaatti baasiin ishee waraana kanaaf baastu doolaara miliyoona 100 lakkaa'amudha jechuudha. Akka ragaanii dhaabbata Center for Strategic International Studies jedhu agarsiisutti Ameerikaan guyyaatti doolaara miliyoona 385 baasuudhaan kan Iraan wajjin
lola keessa jirtu jechuudha. Iraan haleeluu qofaaf misaayila fayyadamtuu fi boombiiwwan fayyadamtu qofa osoo hin taane baha giddu galeessaa keessatti haleellaa diroonii fi misaayilaa Iraan irratti gaggeessitu ofirraa qolachuudha fi sirni ittisaa Ameerikaan fayyadamtu mataan isaa baay'ee qaaliidha. Keessumaa buufataalee waraanaa baha giddu galeessa biyyoota akka Bahareen, Qatar akkasumas immoo United Arab Emirates keessatti sirni ittisaa Ameerikaadha kan hojiirra oolu. Sirni ittisaa kun tokkoonsaa gara miliyoona 10 keessa kan seenudha. Miliyoona giddu galeessa miliyoona 10 hanga miliyoona 13 fa'aa kan deemudha. Akka ragaaleen garaagaraa agarsiisanitti jechuudha. Iraan haleeluu qofa osoo hin taane haleellaa Iraan irratti gaggeeffamullee ofirraa qolachuudhaaf Ameerikaanii misaayila dhukaastu qofa osoo hin taane misaayilatti dhukaa ofirraa qolachuudhaaf misaayilota akkaan qaalii ta'anidha kan isheen fayyadamtu. Gama Iraaniin yoo fudhanne Iraanii agammaa dandamattee waraana kana gaggeessaa jirti. Sirni ittisaa ishii sirriidha jalaa kufeera. Akkasumas humni qilleensaa ishii rukutameera. Humni galaanaa ishii hin jiru jechuun bifa danda'amuun irra gaheera. Ragaaleen akka agarsiisanitti sirni ittisaa Iraanii parsantaan 90 jalaa manceera. Garuu immoo misaayilota akkaan lakkoofsan guddaa ta'e qabdi. Barootaaf kan oomishtee qabdu misaayilota fageenya dheeraa, kan fageenya gabaabaa. Addumatti immoo Iraaniin kan adda godhu diroonii Shaheed fayyadamuu ishiiti. Diroonii kana tokko gaafa dhukaastu gara doolaara miliyoona diroonii Shaheed Iraan kuni tokkoon ishii doolaara 30,000 20,000 kan hin caalledha. Diroonii kana kuffisuudhaaf Ameerikaan yookiin Israa'el ta'e biyyoonni baha giddu galeessaa haleellaa Israa'el ofirraa qolatanii misaa'ila sirna ittisaa yookiin immoo farra ittisaa haleellaa qilleensa irratti dhufu qolachuu misaa'ila doolaara miliyoona hedduu baasuudha kan isaan fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf kuni gaafa lakkaa'amu Ameerikaan guyyaatti doolaara miliyoona 100 lakkaa'amu baasuun ishee waanuma eegamudha jechuudha. Iraanii meeshaalee waraanaa baasii xiqqaa baasisan fayyadamuudhaan kan haleellaa gaggeessitu. Ameerikaan immoo meeshaalee waraanaa baasii guddaa qaban misaayilota tokkoonsaa doolaara miliyoona 10 lakkaa'amu dhukaasuudhaan kan irratti haleellaa gaggeessitu. Egaa akkuma akka ragaaleen agarsiisanitti torban jalqabaa Ameerikaa waraana kanatti seente baasii guddaa kan ishee baasise misaayilota Tomahawk jedhaman misaayilota akkaan qaalii ta'an misaayilota kana oomishuuf iyyuu Ameerikaanii waggaatti lakkoofsan 100 kan hin caalledha. Misaayilota kana oomishuun iyyuu baay'ee rakkisaadha, baay'ee qaaliidha. Inumaayyuu xinxaaltonni waraanaa akka jiranitti Ameerikaan misaayilota kana amma Iraan irratti yoo kan fixxu ta'e misaayilota sana bakka buusuun iyyuu baay'ee rakkisaadha. Sababni isaa misaayila ammayyaati. Lakkoofsa hedduun oomishuun hin danda'amu. Waggaatti misaayilota 200 300 fa'aa kan hin caalledha oomishuun kan danda'amu kan jedhamu. Yaaddoon kun illee ni jira. Gama biraatti yoo ceene Ameerikaan baasii dabalataa akka ishiin baastu kan ishee taasise immoo taatee torban darbee jalqabee ta'edha. Iraan keessatti xayyaarri Ameerikaa F-15 tokko rukutamuu hordofee xayyaaronni dabalataa achi keessatti jalaa kufanii haleellaa Israa'eliin jalaa gubataniiru. Fakkeenyaaf amma xayyaarri Ameerikaa kufe suni tokkoonsaa doolaara miliyoona 100 oliidha. Xayyaarri F-15 suni xayyaara haleellaa qilleensa irraa gaggeessuudha. Akkasuma immoo doog faayiting yookiin immoo qilleensa irratti wal loluu irratti xayyaarota walitti dhufanii wal loluu irratti haleellaa lafoo gaggeessuu irratti akkasuma immoo misaayilotaaf boombii darbachuudhaaf xayyaara akkaan mijataadha. Garuu immoo Iraan xayyaara sana rukutuun ishee Iraan Ameerikaa baasii dabalataatiif ishee saaxileera jechuudha. Guyyaatti baasii doolaara miliyoona 385 hanga miliyoona 400 baasti yoo ta'e xayyaarri tokko ittiin jalaa rukutamuun isaa immoo baasii doolaara miliyoona 100tti dabalee jechuudha. Sana biraan immoo paayilootota achi keessatti kufanii barbaaddee arguudhaaf opereeshinii dabalataa biraadha kan isheen bobbaaste. Xayyaarota hedduu bobbaaste. Xayyaarota bobbaaste keessaa kan jalaa rukutamanii kufan jiru. Fakkeenyaaf xayyaarri A-10 Warthog kan jedhamu baasiinsaa gara doolaara miliyoona 18 hanga miliyoona 20 akka ta'e ragaaleen open source yookiin immoo ragaaleen online jiran ni agarsiisu. Inni kan biraa helikopteroonni Black Hawk jedhaman 2 jalaa rukutamaniiru manca'uuf dhiisuusaa addatti mirkaneeffamne. Garuu Ameerikaan helikopteroonni sun rukutamanis garuu nagaadhaan qubataniiru miidhaan xiqqaan irra geera jettee
kanas ta'e sana garuu Ameerikaanii waraana Iraan irratti gaggeessituu dabalataanii opereeshinii xayyaarota paayileetota Ameerikaa paayileetota ishee achi keessatti kufan baraaruuf guyyoota lama oliif gaggeessiteeni baasii dabalataa doolaara miliyoona 100 lakkaa'amuuf kan ishee saaxileedha. Inni kan biraa paayileetii yookiin immoo ogeessa meeshaa waraanaa isa lammaffaa achi keessatti hafee guyyoota lamaaf barbaacha turte irratti xayyaarota hedduu fi loltoota hedduu bobbaasuun ishee xayyaarota bobba'an keessaa xayyaara loojiistikii fe'uudhaaf meeshaa waraanaa akkasumas loltoota lafoo fe'uuf gargaaru C-130 kan jedhamu tokkoonsaa doolaara miliyoona 100 ol kan ta'e lamatu Iraan keessatti akka gubatee ragaaleen ni agarsiisu. Kanaafi xayyaarri waan sartii jedhamu suni Iraan keessatti ka'uu dadhabee achumaan immoo Ameerikaan harka Iraan galuurra achumatti Ameerikaan xayyaarota kana lama gubdee baate kan jedhus jira. Tokkoonsaa giddu galeessan doolaara miliyoona 100 yoo jenne lamaansaa gara doolaara miliyoona 200 oli ta'a jechuudha. Kun immoo Ameerikaatti baasii dabalataati. Loojiistikii achitti opereeshinii kanarratti loojistikiin barbaachisaadha. Kanaaf baasii dabalataa boba'an wantoota hedduutu jira jechuudha. Baasii Ameerikaaniin eegnitu ishii mudate jechuudha. Baasii tariititti yaaddes ta'e tootti yaadini waraana gaafa Iraan irratti bantu baasuudhaaf qophooften alatti baasiin ishiin hin eegne paayileetiin ishii fi xayyaarri ishii Iraan keessatti rukutamuudhaani opereeshinii guyyoota lama olii gaggeessiteeni baasii doolaara miliyoona 100 lakkaa'amuuf saaxilamteetti. Inni kan biraa waraanni kun ammatti dhumachuu isaa wantoonni agarsiisan lafarratti mul'atanii carraan waraanni kun lafarra harkifatee Ameerikaan tariitii akkuma jedhamee gara loltoota lafoo gara Iraanitti bobbaasu jiraachuu mala. Tiraamp Iraaniif akeekkachiisa sa'aatii 48 kenneera. Inni har'a kibxata kan inni xumuramu sana booda haleellaan Iraan irratti yoo gaggeeffame Iraanis deebii kennuun ishee waan hin oolledha. Carraan dippiloomaasii kana gidduutti jalqabame tariitii fashaluu danda'e. Ammas immoo ji'oota dabalataatiif waraanni kun gaafatti fufu akkasuma immoo baasiin dabalataa Ameerikaa irratti dhufu guddaa ta'a jechuudha. Kanaan wal qabatee Ameerikaa keessatti ammayyuu mormiin garaagaraa dhaga'amaa jira. Deeggartoota Tiraamp dabalatee waraana kanatti seenuun nuuf hin malu. Waraana keenyaa miti. Kallattiidhaanis alkallattiidhaan waraanni kun Israa'eliin ilaallata. Waraana Iraan Ameerikaa irratti yaaddoo adda ta'e hin finne kan jedhu deeggartoota Tiraamp dabalatee ammayyuu mormiin ka'aa jira. Tiraamp garuu kun warri kana jedhan warra gowwoota warra waan beeknedha malee Iraan Ameerikaa fi fedhiiwwan Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiranitti kallattiidhaani yaaddoo uumtirti. Inni dabalataa immoo kana dura argineerra fakkeenyaaf amma dippiloomaasiin Kooriyaa Kaabaa wajjin godhamee Kooriyaan Kaabaa akka isheen meeshaa waraanaa hin hidhanne hin taasisne ammatti Iraanitti yoo humnaan hin agarsiisne ditariin goone yoo ta'e carraan Iraan nikular boombii hidhachuu ishiitti bal'aadha. Kanaaf itoo nutti hin dursine gidduu seenuun dirqamaadha. Iraanitti waraana banuun duula banuun dirqama ture kan jedhu Tiraamp dabalatee deeggartoota isaa gama kaaniin kan dhaga'amudha. Kanaaf baasii amma baasaa jirtu irratti dabalataan Ameerikaanii doolaara biliyoona 200 peentaagoon seneetii Ameerikaa gaafatee jira jechuudha. Amma raggaasifamutti eegaa jira. Kanaaf bulchiinsi Tiraamp ammayyuu waraana Iraan wajjin taasisu kanaaf baasii dabalataa isa barbaachisuuf akka ragga'uuf doolaara biliyoona 200 gaafatee jira. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Pete Hegseth akka jedhetti namoota hamoo ajjeesuudhaaf to kill the bad guys maallaqa barbaadna maallaqi barbaachisaadha kan jedhu dubbatee ture. Kanaaf egaa manni marii Ameerikaa gaafa maallaqa dabalataa gaafatame kana raggaasisu carraa waraanni kun itti fufuu isaatii bal'aadha kan jedhudha. Waraana Iraan kana maaltu adda godha? Waraana kana dura Ameerikaan biyyoota garaagaraa keessatti gaggeessite yoo jenne ilaalle Ameerikaan yeroo garaagaraatti biyyoota garaagaraa keessatti opereeshinii yeroo gabaabaa akkasumas immoo waraana kallattiidhaan itti seentee waggoota dheeraadhaaf gaggeessite ni yaadatama. Afgaanistaan keessatti gara waggoota 20 kan isheen turte baasii doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amullee akka baastedha kan tilmaamamu. Akkasumas Iraaq keessatti duultee bara 2003 Iraaqatti duultee waraana gaggeessitee mootummaa Sadaam Huseen aangorraa kaastetti. Baasiin yeroo sana baastee fi amma waraana Iraan kanarratti baaste yoo wal bira qabnee ilaallu waggaa tokko keessatti baasiin isheen Iraaq keessatti baastee fi ji'oota lama keessatti baasiin isheen waraana Iraan kanarratti baastee iddoon itti walgitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf US gaafa
Iraaqin weerartu onkoloolessa 2002 hanga fulbaana 2003 jechuudha waggaa tokko keessatti doolaara biliyoona 57 giddu galeessaan kan isheen baaste. Amma kan Iraan keessatti baasten yoo wal bira qabnee ilaallu torban jalqabaatti yenneera guyyoota 6 keessatti doolaara biliyoona 11.3 kan isheen baaste. Ragaaleen garaagaraa amma akka agarsiisanitti yeroo waraanni kun ji'a lammaffaa seenee jirutti gara doolaara biliyoona 38 hanga 40tti amma baastee jirti jechuudha. Kanaaf ajennuti ji'a sadii waraanni kun ni gaggeeffama yoo ta'e carraan Ameerikaanii gara doolaara biliyoona 60 baasuu ishii ni mirkanaa jechuudha. Akkaataa amma deemu kanaanii guyyaatti doolaara miliyoona 385 baasti yoo ta'e ji'a tokkotti amma ishiin baastu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Isa Iraaq keessatti waggaa 20 dura waggaa tokko keessatti baaste amma waraana Iraan irratti ji'a 2 yookiin ji'a 3 keessatti baasaa jirti jechuudha. Gama biraan immoo Afgaanistaan keessatti waraana yeroo gaggeessitu bara 2011 kaasee onkoloolessa bara 2011 hanga fulbaana bara 2012tti Ameerikaan doolaara biliyoona 131 kan isheen baaste. Turtii waggoota gara 20 ta'u Afgaanistaan keessa turtetti bara 2011 hanga bara 2012tti baasin isheen baaste baasii guddaadha kan jedhamu. Waggaatti doolaara biliyoona 131 kan isheen baaste. Gama Iraanitti yoo finne Ameerikaanii waggaa tokko Iraan keessa yoo turte jechuudha kana dachaa hedduu baaste jechuudha. Akkaataa amma deemamaa jiru kanaan torban tokkotti doolaara biliyoona 11 yoo baaste guyyaatti doolaara miliyoona 385 hanga 400 yoo baaste waggaa tokkotti meeqa baaste jedhanii tilmaamuun nama hin dhibu. Kanaaf baasin ishiin waraana Iraaqii fi Iraan irratti waggaa tokko keessatti baasin ishiin waraana Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti waggaa tokko keessatti baaste suni waraana Iraan kanarratti ji'oota keessatti kan isheen baasaa jirtu jechuudha. Ji'a 2 hanga ji'a 3 keessatti kan Iraaq keessatti waggaa tokko keessatti baaste sana akka baastu ishee dirqisiisa. Kana maaltu taasisa yoo jennee waraana Iraan kana adda kan godhu Iraan biyya cimtuu ta'uu ishiiti. Akkasumas immoo biyya gara waggoota 47tti gara waggaa 50tti dhiyaatuu fi mootummaa wal fakkaataadhaan sirna wal fakkaataadhaan ideoloojii yookiin ilaalcha wal fakkaataadhaan ijaaramtee fi akkasumas immoo mootummaa reziiliyanti ta'e mootummaa rakkoo dandamatee waa keessa darbuu danda'u ta'uunsaa immoo Ameerikaaf qormaata guddaadha. Ta'u fakkeenyaaf Ameerikaan loltoota lafoo bobbaastee taankiiwwan madfiiwwan akkasumas immoo meeshaalee waraanaa sasalphaa fayyadamtee Iraan keessatti lola gaggeessite ta'eeti baasiin kun tadeetii xiqqachuu fi danda'a. Amma misaayila kan isheen dhukaastu boombiiwwan baasii gurguddaa gaafataniidha kan isheen dhukaastu akkasumas immoo xayyaarotaadha kan deddeebi'aa jiranii boba'aan xayyaaronni kun nyaatan isaan bakka buusuudhaaf immoo loojistikii isaanii dhiyeessuudhaaf Ameerikaan daangaa ishiirraa miti kan isheen lolaa jirtu biyya fagoorraa galaanarraa buufataalee waraanaa biyyoota garaagaraa keessaa qabdurraa lolaa jirte waan ta'eef kun baasii guddaadha fi akka ishee saaxilaa jiru ragaaleen ni agarsiisu. Baasiin Ameerikaan waraana kanarratti baaste maal akka fakkaatu guyyaatti torbanitti kana gammaa ilaalledha. Odeeffannoowwan waraanaa baha giddu galeessaa kana wal qabatee jiran immoo yeroo yeroodhaan jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanarraaf qindeeffannee qopheessinee kan hagammaa dhiyeessineedha. Waan hordoftaniif guddaa galatooma. YouTube chaanaalii keenya immoo subscribe gochuudhaan hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagaan tura.